Arra danteelii soofaa kana soofaa korraatii bareedamoo hin bareedu itti fayyadamamoo dhiisaa irraa deemaa kan jedhu gaaffiin isin gaafachuutii dhufee kunoo shigiidhaa sinuma biratti hankoota jalqaba haga xumuraatti waliin turaatii irraa bareedan bareedu kan jedhu yaada keessan hin barbaada. Akkasuma immoo hundi keessan viidiyoo laayikii godhaa piliis namni tokko akka biraan dabaree laayikii gochuun na deeggara. Nagaan isiniif haa ta'u jirtu baga jiraattan baga nagaa taatanii jecha arra yoon jarjaraa dubbadhe dhiifamanaa godhaa xiqqoo ariifadheetiin jira bakka kanaa ka'a jechuudha. Kunoo ishigiisaa reefuman kutaatii jira. Kunoo daanteelii baay'ee bareedaa ture anumatu hojjete. Daanteelii kana gaa eessatti hojjette yoonaan jettanii biyya alaattiin hojjedhen yeroo mana madaamii keessa jiru baay'een hojjedhe. Akkasuma maazariif illee ergeetiin ture ofii koo kan jabanaa kan daanteelii kan soofaallee lakkaa'ee jaa hojjedhee fidee dhufeen ture jechuudha. Kunooti soofaa korraa kan adeemaa kan jedhu yeroo sana hojjedhee amma mooroon as ga'u kuni baadiyyaatti hidhateennaa kan fayyadamanii ammarraa darbeerateennaa faashinii isaatuman jedhu ergan dhufee gadi hin baasne kunoo har'aree fuun ishigiisaa keessaa kutee gadi baaseera jechuudha. Dha'ee ergan xumuree nan ashagee jechuudha. Akkana jalaan xuroofne akkana jalaati hin bibittinnaaniidhaa fi daanteelii dhaa'uun beeka gaasumarraanii ogummaa koo yookaan mooyaa koo kisinnaa beektanii kirrii isaa achumaan bitee jechuudha. Kirriin biyya alaa fi asii immoo garaagarummaa qaba. Inni biyya alaa baay'ee tokko furdaata. Diizaayinii kanas ofumaa fan jaalladhe, kalarii kanas ofumaa fan jaalladhe. Yeroo sanaa fi soofaan mana keessa jiru bunni yookaan biraayinii akka ta'e nan beeka duraanii jechuudha. Kanas irraa deemadhe achitti itti yaadee lakkaa'ee hojjetadhee as ga'e immoo irraa deemaan deemuu kan jedhu tumanitti yaadu har'a boruu irratti ilaalatu jedhuun ture. Amma immoo ayyaana kana wal qabsiisee mee waan kana daawwattuu tokko wajjiniin maaliif irra buusee ilaalee yoo ta'e itti fayyadame yoo ta'uu baate immoo gara carraa biraatti hin dabarsuu jedheetiin har'a isinitti agarsiisuutii dhufe. Warri na jaallattan warri na gorsaa na jajjabeessaatii jirtanii bakka hin dogoggoree na sirreessaa jirtan arras immoo asirrattis akkasii waan an jettan yaada keessan abdiitiin aneeqa. Diizaayiniin baay'ee bareeda ture yeroo sanatti waggaa ol fixeera natti fakkaata garuu ergan hojjedhee akkasirratti fakkaata waggaa caalaa hin finne jaadha kuni baay'ee bareeda baay'ee lallaafaa. Isin immoo waan isin jettan hin beeku kun hojjaan hojjedhee tokkorratti lama guddaadha waan ta'eef kaan irratti immoo tokko tokko kan jedhunitti yaada hojjedhee ture as ga'ee immoo intaamuun ta'umotuman jedhu immoo baasee immoo irra buusee hin beeku har'a yeroo jalqabaaf gadi baasuu kooti. Kaameraan kun immoo barri irra siqee iddoo bukkee koo barriin banaadhaayyuu xiqqoo ishee caraqqisuu barbaade natti fakkaata. Hin zabaarraqee natti fakkaata garuu numa isinitti mul'atedhe yaada. Kunooti egaa ilaalaa kana fakkaata jechuudha. Daanteeliin ammaa diizaayinii garaagaraatiin dhufeera. Gatiin immoo widdiidha. Kirriin illee dabalee jira. Kirriin inni duratti birrii meeqaan bitamu amma 300 moo maal jedhanii ani erga naasufee kirriillee hin binne daanteelii dhaa'ullee hin hanne inni achitti jalqabe dhiiseyyuu kirriisaa kirooshiisaa wajjin fideen ture. Asitti immoo qoosaasaayuu hin hanne jechuudha. Viiziiman ture. Sirriitti akka isinitti mul'ate isinis immoo yaadatti kennuudhaaf yoo tuffattanis yoo jaallattanis ta'een ta'an ta'u yoo jettanis ta'e ilaaltanii makkasiin koomentii kennitaniifidha. Amma gakunooti soofaan keenya akkuma argitan baay'ee furdaa baay'ee kan bakka qabatudha. Manni kee dhiphaadha moo akkamii warri jettan an akka soofaa kanaa natti dhiphise hinumaa hin jiru. Mana kana keessaa wanti komadhoo jiraate soofaa kanadha. Soofaan keenya baay'ee tokko filatamaaf kwaalitii ture orjinaal akka kanaan argamudha namoonni yeroo seenani garuu immoo guddinni isaa qixxa argitanii amma inni furdatu baay'ee tokko furdataa tokkuma isaa bakka fudhatee jira jechuudha. Annaa soofaan keenya baay'ee furdaa baay'ee guddaadha akkuma isinuu argitanii innumti abbaa tokko teessisu bakka hagamee akka inni fudhatee yeroo ilaalaa kanatu xiqqoo saaloonii keenya bizii gochuu barbaade malee manni keenya gaa mana guddaa ture. Amma waa'ee manaarratti hin taane waa'ee soofaarraati. Ashaangulliitii baay'ee akkan jaalladhu kanaan dura isinitti himee ture har'as immoo akkasii keessumaa ishee bareedduu mataa diimtuu kana nan jaalladha. As kana ilaalamee soofaarraa hin bareedamoo hin bareedu hin deemamoo hin deemu. Egaa amma akka faashinii magaalaa keessa yeroo itti akkasumarraa soofaarra daanteelee hin taane uffannaa soofaa muluu isa shaffanu sana ture. Ani immoo muluu shaffanuu hin barbaanne soofaa koo. Akkasumallee soofaa kana mitiriin 5 ga'u tokkosaa gudiima jettu namni lafaan kaasu jechuudha. Ulfaatina saalooniin sirroomneen astakakkalamne yoo ta'e egaa ani saaloonii agarsiisuu miti har'aa kaayyoon koo daanteelii makkana qofatu asirraa ta'amoo hin ta'u akkamii
waan an jedhami asumarraan gatii soofaa warri jettanii gatiin soofaa gaa haaluma kaawwachiniitiin ni dabala. Inni gadi bu'aansa orjinaala kan hin taane 70,000 olii inni jechuudha. Inni gadi bu'aansa yookaan yuuziingii isa namni fayyadame irraa ka'eetu jechuudha. Innimti namni fayyadame 70,000 oliinidha kan isin kaatanii haga 100,000 1,220 1,230 ittanitti fuftanii akka carqiisaa fi akka filannoo abbaati. Kan orjinaala barbaade kwaalitii barbaade carqillee carqii turkiitu barbaadama soofaa irrattis ta'e waanuma kamiifiyyuu achirraati. Amma akka dingataanitti gore malee gatii soofaa isinitti immoo otoo hin taane daanteelii makana qofa isinitti agarsiisudha. Kaayyoon anarraasitti argame yookaan dhufe yuuziingii gaafa isiniin jedhu isa namni itti fayyadamee fa'aa gaggatee maal jedhe deebisanii carqiisa haaressanii maal godhanii irra keessa bareechaniitu jechuudha. 70,075 80 kan gadi bu'aa jedhamee diskaawuntii jedhamee gurguramu. Inni immoo torbee lama gaafa irrattiisan gaafa torban sadansaa keessatti gadi isin liqimsaa jechuudha. Kanaafuu soofaan orjinaalli birrii 100,000 gadi hin argamu. Akka haala yeroo ammaatti 100 kan argamu garuu bareeda baay'ee kan namatti tolu diizaayinii mana keessanii wajjiniin kan argachuu dandeessanii asumarraan xiqqoo ishee infoormeeshinii isin biratti kush gochuudha. Kunuuti akkuma argitanii soofaarra buusee isinitti agarsiiseetiin jira. Hin bareedamoo hin bareedu kuni lama kanan dha'ee abbaa tokko irra tokkoon buusaa isa dhedheeraa lamaan irramoo lama hidhee akkasitti lakkaa'een hojjedhe. Tokko immoo irra buusee lamni immoo tirfii lafatti hafeera. Yoon barbaade sa'eeraa sanarra lama gochuu nan danda'a. Walumaa galattuu diizaayiniin kanaa kalariin isaallee kanaadha baay'ee tokko bareeda. Yeroo harkaan qabdan kamittiin akka inni lallaafu akka ispoonjiitti jechuudha. Soofaarraa bareedamoo hin bareedu itti fayyadamamoo dhiisa. Ayyaana gannaa irratti carraa qabeessa godhee ittiin dabarsumoo akkam jettu yaada keessan waan argitan isinitti tolee kan na caalaa mana sirreessuu meeshaalee tokko bakka qabsiisuu beektan baay'een keessan jirtu. Akkasuma immoo namni waanuma garaagaraa beekamee teeree isa kanaafuu yaada keessan koomentii irratti na qaqqabsiisaa. Hin bareeda yoo jettanii ittan fufa. Ila kanas immoo achumatti hin hojjedhe kuni kan isheenidha. Diizaayinii beellootiin hin hojjedhe baay'ee bareeda. Kana garuu itti fayyadameera jabanaa marraa fuudhee isinitti agarsiisaa jirammayyuu xuraa'eerayyuu ganaan miica. Baay'ee bareeddi isheen kun anuu nan jaalladha. Otoo isin hin bareedu jettaniyyuu kana hin bareedinatti waan ta'eef hin dhiisu. Kun kan jabanaati. Kan soofaa sun garuu baadiyyaa ta'eera ta'e naa dhiisuu jedhu otuman jedhu akkuma isiniin jedhe nan bubbulchee nan tottorsee har'ammoo maalii fi daawwattoota koo waliin hin ilaallu irraa bareedamoon bareeduu kan jedhuun isinii fidee dhufe. Asumarraa warri daanteelii akka kanaa hojjechiifachuu barbaadan gatii harkaas kaffaltanii yookaan immoo kirriis bittanii akkasuma gatii harkaa wajjiniinis yoo barbaadan asuma yaada keessan koomentii jalatti na qaqqabsiisuu dandeessu. Diizaayinii an hojjetadhe kanaanis immoo yoo barbaadan kirrii kalarii isaa filachuudhaan isa kanas hin jedha viidiyoo isinitti dheeressuu. Kanaafuu soofaa korraa hin ta'amoo hin ta'u kun akkuma argitanii isinitti agarsiisee jira waan ta'eef yaada keessan na qaqqabsiisaadha. Hin bareeda hin bareedu dhiisii hin dabbara maal kan jedhu na biraan gaa asteer immoo laa oduu akkuma qaaraa cirtee natti darbachaa jirti. Qalbiin koo ishee bira dhaqaa jira. Tumaan isinitti agarsiisu jechuudha. Kunoo akkas fakkaata. Laayik share gochuun irraanfatina. Baay'ee.